Maatii chaanalii keenyaa jaallatamoo osuma jennu hundeessaan jalqabaa dhaabbataa konkolaataa guddaa addunyaa kanaa yookiin Rolls Royce Frederick Henry Royce bara 1862tti maatii hiyyeessarraa dhalatee umurii waggaa 4 irraa eegalee hojjetaa humnaatiin nama dafqaan jiraachaa turedha. Henry Royce umurii isaa waggaa 4tti qonnaan bulaa tokkoo fi guyyaatti saantima 5 kaffalamaa fi simbirroo Oriyoo qonnaarraa ari'uu hojjechaa kan ture yoo ta'u, umuriin isaa waggaa 9tti garuu gaazexaa gurguruun maallaqa argachaa ture. Yeroon umurii isaa waggaa 22 ga'u maallaqa xiqqoo gosateen mana daldalaa meeshaalee elektirooniksii qabaachuu kan danda'ee fi booda irrattis Charles Royce waliin tumsa uumuun dhaabbata guddaa har'aa Rolls Royce jedhamu hundeessuu danda'aniiru. Lamaanuu akkuma yaada isaaniitti oomisha konkolaataa qaalii mudaa fi dorgomaa hin qabne dhiyeessuun abjuu isaanii galmaan ga'aniiru. Ammallee dhaabbaticha mul'ata sana qabatee hojjechaa jira. Kanaafuu waa'ee mijatummaa qananii fi gatii yeroo dubbannu waa'ee Rolls Royce Spectre keessattuu maqaa Spectre bara 2024tti haa ceenu.